لكن أسموه النجر كانوا مالين أتنمي إسلام شريان سي أيام جرامو يقده ما نفنان دبرت إسلام فودتو سيجانا لغا سل ربي إنه حلل شجرات لكن يا أخي ilmaan dhufte jennaan ilmaan tun khatara ilmaan tun warra haadhaan qachuun dandeettu warri haadha ilmaan tanan qachuun danda'u ilmaan tun fuulduratti khatara deemtee kaniisa geessuu dhufaa meskelittuu dhufaa waan adda adda godhuu dhufaa waan akkasii hedduu argina wanni kun si rakkisti karaa ilmaanis si rakkinna laa saamahallaa galgalfa baatanii yoo gargar baataniitiin jettan ilmaan karaa haadhaaf agartee goruun mala. Jennaan mootummaa bisheenna kaafira. Ilmaan haadha murteessuun mala. Yoo ilmaan haadha murteessan akkam jirtu gartee ilmaan kiristaanti. Dubbii tokko malee. Duuba wanni kuni rakkinna asli gartee halaala ammoo zaman kanatti rakkinni guddaa ilmaan kee mu'arradu linnasraaniyya. Nasraaniyyaaf kiristaanummaa fi akkam jiraniin gartee cinaa galan labbaa galanii jiranii. ما نفنان ردوون دندي تدبين هنجباتي أصلي وان كان حلالا أتمنى من إسلاما لا تشوك أبدا جتشوك أبدتو انت الإسلام تبرتين إسلاما قامي جري أخي تدين بيت القرآن كرات تلوانا كغاريسي قدست مكانان تكريستانا سنين الله يجالة إسلامس تواب قد قبدا إسلام سيقرت إسلام منكي أجر قرت فوري جتشو ديبين قافتنا كنا والله أعلم بارك الله ربي سن الرجالة أستاذ كينا قافين صدفة دوبرتين هيدي قبل تكا قويا شني أستيو الراقل كلها قويا سدي قويا أفر صلاة دندها قويا هغانتيو إننا الراقل كلها جتة قافتي قافين صدفة أستي إيجي دوبرتي بكما إيجي دوبرتي كونيني كيسي سالم فغو guddoo qorqorachuu fedha gargar beekuu fedha maani fennaa waan dhiigi isaanii kan ulamaan garii waan jedhan baatti sagalfa jal deemne dadhabnee jedhan dhiigi isaanii kun nam rakkisaa dhiig dahaa jira dhiig heedii kana jira istihaada jira dhiiga ammoo gartee dhiidamal fasaa jedhanii kaa waqtii dubartiin garii faan ulfi qabdu haalan kun ammoo haala naajiraati dubartiin ulfi qabattee jennaan dhiigin gartu laakiin haala gariitti dubartii dhiig gartu jira damal fasaa jedhan kaammoo deebisi ilmeen kun odoo bakkiin gahinu gartee garaabuu odoo gartee bakkiif baatii lamfaa baatii tokkoffaa garaabuu ka akkanaa jiraa dhiigatti irra baha wanni kun cuftii mataan dhiigii kun cufummaan isaatu aassa qaba ulamaalleen akkasuma mataan dhiig kan gartee irratti aastaanii jechuudha. Dhiigii heedii beekama yoo heediin si dhufe heediin maan jennaan dubartiin hedduun aadaa qabdi. Aadaan isii bakkii fi bultii jaa'irra haq bultii torbaatti kaammoo achi gadii jira ka achi oliillee jira hedduun isaanii ammoo gartee akka 8 dabran. Ammatiin wanni ati laaltu dhiigum laalidha. Dhiigi sirra dhaabatee jennaan salaatuu dandeetta. Dhiigi sirra dhaabachuu walamaan beekta. Tokko qassatul beedaan beekta. Qassatul beedaa jechuun oota adii yookaan idda adii bishaan adii ka wal qabee yaa'u dubartiin hin beekti waan sun gartee jennaan qulqullooftidha. Aishaa radiyallahu anhaa zaman isii keessatti dubartiin bakka dhiiga suni jibriin tuxxee eegas jibriin sun wakee keettee Aishaatti ergitee nu ulaalii qulqulloofnee waqtiin qulqullummaa geettee soomuu feenaa salaatuu feenaa dubbiin akkamii jettee gaafatte. Aishaa radiyallahu anhaa laa ta'ajalna hattaa tarayna alqassata albaydaa hin ariifatina hagaa oota adii bishaan adii sun gartanitti yookaan idda adii sun haggartanitti hin ariifatina jettiin Aishaa radiyallahu anhaa. Maal jennaan waan bunni tokko jira wanni gartee sufraaf kudura jedhan wanni bobbooruun daddalattiin ka gaafan qulqullummaan dura dhufu eeganii hagaa wanni adiin sun dhuftutti eeganii wanni adiin sun dhuftee jennaan qulqulloofte achi salaatuu dandeettii jechuudha. Yookaan wanni beekanii yoo bakki sun jibrii keessa keettee keessa baastu yookaan waan akka carqii tahii faayin tahii bakki toon sun gaafan qulqulluu jibriin gaafan atiin keessa keettee achi baasuni goggodduu taatee kaba tokkollee hin tunne akkasii baati haala kana gaafanaa qulqullummaa jechuudha. Kanaafuu atiin bultiin laaliin qulqullummaa laal. Dhiigi sirraa dhaabatee alaama qulqullummaa gartee jennaan soomi salaati. Yoo aadaan keetillee duraan bultii jatai yoo har'ammoo bultii afurii qulqulloofti soomte salaati.
yoo adan ke duraan bulti saddeettay yoo ar bulti jaha qulqulloofti bulti torba qulqulloofti mallattoo qulqullummaa yoo garte asi gaafan soomte salaataa tanaafu dubbiin maa waliin deemti dubbiin dhiig waliin deemti tanaafu lamaan baarakallaa fiikum wanni booruun dhiigan duraan nama dhufu zaban fakkiif xeedii ayyaam xeedii isin duraan nama dhufu hillaalamuu jedhan maani bennaa wanni rabbiin subhaana dubbate dhiig malee bunni miti dubartiin hedduu namoonni kun jaba isi shaakaltu wanni bunni nuti dhuftee jennaan dhiigina dhufuu ka'eete bulti sadii gartee salaata dhiisti soom dhiistiin ta'uudha bunniin dhiiga miti wanni rabbiin subhaana dubbate dhiiga wanni murtii qab dhiiga wanni gaafan salaati su dhawu kaibaadde su dhawu yoonni ammoo fakkiif hin jirre waqti qulqullummaa soomte salaati dhiig malee bunni miti jechuudha wanni bunni sin shaakalini tanaafu asitti atiin qulqullummaa qof laalte qulqullummaa waliin deemta dhiigi argamee jennaan dhiigi argamuu baate jennaan qulqullummaa dubbiin tanum lamaanii haalan sadeessoo hin jirtu dubartii fi yoo istihaadaa hin tahin ta istihaadaa sun murtii kophaa qabdii jechuudha. Deebiin gaafii tanaa kan fakkaatti wallaahu a'lam. Baarakallah rabbi sinirraa jaalatu. Gaafiin afuraffaadhaa keessattuu nam tokko salaata sunnaa yookaan fajriyyuu haa ta'u salaata raka'aa lama salaatan salaatee gadi taa'eetiniin salaama baafatuuf dagadhee ol ka'eetiniin dhaabbadhee yeroo dhaabbadhu yaadadhe yeroo dhaabbadhe san faatihaa itti geeffadhee qara'eetumaan gadi taa'ee salaama baafadhamu ergaa ol ka'ee dhaabbadhe gadi taa'eetiniin salaama baafadhaa tayyata qara'ee jedhe. Asitti salaatii halkanii matnaa rasuulii alayhi salaatu wassalaam akkan jedhe salaatii halkanii lama gaafa lam salaatta namni ammoo bakkiif salaata lama kan irraanfate gara raka'aa sadeessootti ol kahee deebi'uu qaba. Raka'aa sadeessootti ol kaatee jennaan deebitee keette attahiyaat qaraatee eegistu ni gartee sujuuda sahwii sujuuddee salaam gartee baafattaa jechuudha. Akkanaan maaliif jennaan salaatii halkanii eegi lam tahee itti dabaluu hin qabdu lamaan gaafan salaam baafachuu qabda. Atillee yaadi kee akkasiin irraanfatte malee irraanfiif gaafan ol kaatee eega gaafan ol kaateetiin jette eega yaadatte deebitee attahiyaat qaraatee attahiyaat fiddee achirra sujuuda sahwii sujuudaa jechuudha. Sujuuda sahwii sujuuda. Asi sujuud sahwii salaaman dura sujuudaa achirra salaama baafattaa jechuudha malee akkuma dhaabattu salaam hin baafattu akkasumallee ittiin fuftu deebi'uu qabda. Deebitee attahiyaat qaraahuu qabda. Attahiyaat qaraatee eegisuun salaam sujuuda sahwii sujuuddee سلام قرتي بافتاه ديبين قافي تناكنا والله أعلم. بارك الله ربي سن الرجالة. قافين شنا فادا كيتو جارتي تيا ولولي تدين بقوم تكتي سدير ربي كبون ستلاك سدير ربي كبون ستلاك سدير ربي كبون ستلاك جده من روسدي بقوم تكتي يرو سدير ردي تنين erga guyyaa lama oolle nadaamoyne itti deebineetiniin rajaatu jedheetiniin deeffadhe warri gariin deeffatuun ati deeffatu kun hin ta'u hiikamtee jirti erga bakka takkatti jetteeni jedha warri gariin immoo lama si hafe gariin sadii takka si hafe naan jedha deeffatni an deeffadhe kun sahiihamuu akkamii jedhan. Asitti akkum dubbii wal dhabde akkuma tigarti kana kagariin tahaa jedha kagariin ta'u jedha ulamaattu akkanuma wal dhabida. Maal jennaa masalaatu masala jabaa asa qabdi. Jumhuurii ulamaa mazaahibii gartee afreen isaan biratti bakki tokko dubartii gad dhiiste jennaan bakki tokko xallaqtuki salaasan jetteeni jennaan yookaan yeroo sadi xallaqtuki anti taaliq salaasan anti taaliq jettee jennaan isaan asitti tafsiiledduu qabanii bakki tokkotti xallaqtuki salaasan jettu anti taaliq jettu haala kamuttu gaafan kun xalaaqaa sadii jedhan. Xalaaqi sila sadii kun inni xalaaq baa'inaa kadhuma kaaki achi gaafan rajaa hin dandeenye haga namni biraa fuudhee namni sun fedhii isaatiin gadhiisu asitti xalaaqa akkasitamu xalaaq fakkii tokko ka rajaa qabu ka tokkumaan lakkaa'amu kan namichi kun asiin boodallee deeffachuu danda'u akkana kan tahaa jechuu keessattu lamaan qawlii lama qaba. Jumhuurii gartee ulamaa maan jedhan inni mar tokko sadiin gadhiisee jennaan xalaaq baay'inaatii irra citte khalaasa citti haga namni bira fuudhee fedhii isaatiin gadhiisu asitti itti deebi'uu hin danda'u.
يسر رجيت وني تقول لي ناف خلاص طلاق باينات إيجا طلاق باينة تاتين جت باين جتشون كجنات ولد يبي هندن دندفتشون دنده نامي برافو إيه نمسو وجين جراته يو الأبني نمسو ندبهن إني أشين دوبا قرت فولو دندها وأن نامي براهيم فول إني يبي هندن ده وأن نامي سنما اللي فولي قد إنسني يبي هندن ده وأن نامي سنما اللي فولي تلقيني لا رسول عليه الصلاة والسلام قال كان انتلون دفته أسين دور نمكنا بير جرنم سندر ديمني كان بير رفلي هو أني وجين جر ومقباب دتي وأنا كا أندار فتاتي جت أندار فتان بيتري ومقباب دجت وأندي كوميت كنا يا كان جتون نما قلت يعني كامي ديك جت أكست رسول عليه الصلاة والسلام صحابا بير جرن اللي كفلاني رسولي وانجدين حاج الناس أمي كلها تجتشو أكسمت تتلين أنتم أسيتي كدرا سوني دبي هندن دتو جدي يو أكنا كم فوده فجين جراتي يو نيجا كديس كدرا دبي هندن تو كان تين دبي تو يو باين جنة دوبا تلاقي بارك الله فيكم صديق زبر رسولك يسد زبن أبي بكر كيسد تكمل لك هم زبني عمر قفج الكبم ملي موتوم عمر كيسد لي تلاقي صديق تكمل لك هم آخر موتوم عمر كيسد رضي الله عنه عمر نمي طلاق أن تبتي جنان طلاق سدي طلاق بعينتها طلاق سدي لك هم قد يفهم تجرو وان كان مجبسه كاسيتي زبان قرتي عمر الره طلاق سدي لك هم جل كبي ملا تشندورا طلاق سدي تكمل لك هم ولما كيسا ولا جيجي إيمان ربك نبيك طلاق سدي تكمل لا لما طلاق سدي تكمل لا لما رواية مسلم كيسة بارك الله فيك أبو الأصبحاء وانجلو زبر رسولك يسد طلاق سدي تكمل زبان أبي بكر كيسة اللي جلقب خلافة عمر كيسة اللي طلاق سدي تكمل نمي طلاق أن تبتي جنان عمر نم أدبه أدب نم برسيز سياسة شرعية جدني طلاق سدي كان سدي قوله تنافو أسيب بارك الله فيكم طلاق السدي تكمل لما جارتي سقافا ديفتشو سري لغا أنا مفعل كان فتوى قدول لين هنجرة كيسما ورّي قرتي مذاهبا فيكي قرتي أفرينجل ديما إسان برات طلاق سدي كن سدي لما تناف قرتي نمي أكن سينجل كان كيسا موجة تيجي مرة بكين نبيكا كعدلال والقبتو طلاق سدي كن إني تكمل لما جيتشو جو كان ديفتشون كي سرتها والله أعلم deeffatuu danda'a jecha. ديفتشو دندا Aya, baarakallah. Gaafiin jaaffaadha akki jettu obboleettiin teenna masjida dhaqeetini masjidatti imaama waliin raka'aa torba salaate. Salaata taraawiyaadha. Niyyaa kamiin galeetiniin raka'aa afur ni dabaladheetiniin 11 guuttadha jedheetiniin niyyadhee achii bahi jette. Yeroo achii bahi niyyaa san dagadhee 5 salaate. Masjidatti torba salaate manatti immoo 5 salaate murtii isaa itti naa kennaa jetti baarakallah. سلا مسجدة غافنا شن صلاة مسجدة كم صلاة Torba salaatte صلاة منا كم شني 5 salaate 4 salaata jetteetiin hin galte dura. أسيت ما تنسين الكن توكيسا وتري قرتي لمغوتي كدربا سنيلين بكي في سدي يكالم دوكان توك وتري كلاميس تو كنيلين كسم توك وتري إسي يو كان الكن توكيسا وتري قرتي لمغوتي جيتشو رسول عليه الصلاة والسلام وانجي لا وتراني في ليل الكن توكيسا وتري لم هنجرو وتري الكن كيسا توكما تنافس صلاتي يوم مسجدة وتري صلاة يوم أنك قلتي شفعي صلاة دندي مسجدة وتري صلاة جرتا ما جنان ترب صلاة وتري ما نقلتي أمو شفعي كلام لما كان هكي بيدي توفو دنديت أفر دنديتي أم دنديتي جدنديتي سدي دنديتي خدان دنديتي شفعي يجون قوتو كتاهي كري كنتاهي وتري نمو غرتي كري أك توكو أك سدي أك شاني أك تربا وتري قون طيب كان مودي بيسي شفعي لملمها وتري مرتو كو مسجد الصلاة ما نقلت شفعي صلاة مالي وتري قرت صلاة قبط ما نفنان الكنتو كنت كيسا وتري لمرقم وندنده وتري الكنتو كيسا توكمال نمي دون من قرت ركيسو إمام ولي وتري صلاة الجنة صلاة خلاص صلاة برا صلاة وندنده جدو فرطة أكسي من صلاة وندنده لكن أمو
صلاتي أتن إيجي إمام تجولي وتر صلاة الشفعي كقوتو صلاة مالي تكري كوتري سنغرتين صلاة وجدت أسيتي يسيل إني يمسون كابدي أمو غرتي هندو غنغرتي وان دو غنغورا غرتي ربي نتنن هنكابو أنافو صلاتي كي أسيد دو غنغورا نرغمي دو غنغورا مالي ونكو وان دبري أكاسيفو صلاة كيو تغوتتي غاري سري وقت سنيتي أتمو تنغوتا نيرانفتي دبرتي تنافو وترين الكان كيستي توكو مالي لمن تاتو أما أتشي تندبهني تدبرتي الرانفي وان الرانفي ربي سبحانه غرتي تنن من كف يا بارك الله ربي سنرا جالة غافين تربة فانا كيتو بوليتين تينا نبي ربي عليه الصلاة والسلام يرون دعائن أواتمتو قبروتا إرا توكو يرو فطورتي يدو أزانا موكا أوفيوكا يدو أزانتي في أمالي إقامت اللي دعائن هنكي بلمتي يرو فطورا سنرتي ندلقا قبنا يرو فطورا سنرتي ندلقا قبنا dalagaatumaan du'aayii godhatuun akkami akkasuma ammoo erga azaanamellee osoma nu du'aayii kadhataa jirru iqaamaa yoo itti fufan warri masjidaa jecha nu du'aayii teenna yoo kadhanne du'aayiin tuni yeroma ishii keessa jirti jetti. Asi gaafin tun lan fakkaatti gaafin dura bakkii fi waqtiin du'aayin gartee qeebalamtu waqti namni saa'ima katoom qabu afaan faxaruu afaan furu nu ammoo waqti suni taahuu hin dandeenyu mashguula akkuma sochoonuu rabbi keen kadhannaa akkamii jetti. Dhugaa rasuulli alayhi salaatu wassalaam waan jedhu namni bakkiif soomu waqti inni afaan faxaruu yoo waqti sun gartee rabbi isa kadhateetiin jedhu du'aayin gartee achiin mustajaaba rabbiin subhaana gartee isa uwwataa jedhe. أتمو تيتي تزقبوفتي قتيتي ربي كدتشون سرك سمن نما وجتا فاتقوا الله ما استطعتم حكم دنديتي ربي صداقة أكم جرتو غافر ربي كي قرتي كدتشو دنديتا جتشو هي إيقر دعاي دي بسا أكم قرتي سوچوتوت أكم مريتوتي يا ربي جتشا أكستما قرتي ربي كدتشو دنديت ما جنان ربي سبحانه قرتي وانمي هندن دين نمر دين كيني لبوان سين هندن دين ربي سبحانه هنشنكيني dandeettiin asitti akkum deemtu rabbiin kadhachu fakkiif dalaga kan dhiisee taahee kadhadhaa yoo jettee si mijjatu waan namaati warri gartee siif hin ayyamu kanaafuu gaafa natilleen kadhachuu beekte waqtilleen gabte waqti fadiilaa sadarkaa guddaa qabdi akkum jirtutti akkum dandeetutti yaa Allah jettee garte rabbi kee kadhatta fattaqullaha mastata'tum asliin fakkii fi aayaan tunisi hundee jabduu jechuu diina kee cinqaan hin jiru ربي سبحانه دينا تنولا فيسه دينا تينا دينا قرت كان كيس جري دبين قافتنا كم فكات قافين تانتو أما اللي بكتهم فضيلات تصدر كقبضو إقامة في آذان لما يدوج مايكي ديكو شوفا مايكي شوفا أيه ما يكفي كان شوفا مي شوفا ميتي فوفا أستاذ أيه إيه بكتهم فضيلات ثاني آذان في إقامة لما ندو وقت فضيلة كدعاء كيسة واتمت فرسول عليه الصلاة والسلام كدد أنون جده فكجبدو إيسو إمالي كدتشو مالي إيسو مالي لكسو مالي تشوانك جبادني كدتشو قبل أسمى واني جرو دبرتينا كسانو بيتا من الصلاة آذان اللي دبرتين رنجور كامل لين رنجور تسين صلاة سي الله أكبر جت صلاة ما كميت كدبرتي كنا أول قبتها نمر إيرا رقما مسجد جرا آذان في كامل ما ندوت انتهى yoo waqti adhaana dhufeetin je sunna salaatii haga qaamanitti dukana du'aa godhachuu danda'a laakiin dubartiin ammoo salaatii sii caalan mana salaatii akkamitti wanni kun taha dubartiif waqtiin kun dubartiif hin taha asitti isiin gaafana adhaan irra hag fakkiif salaati siitti haga salaati siitti hag isiin salaat kan Allahu akbar jettutti iddoo kana gaafan kadhatti malee ta isaanii gulli hin deemta iqaamaa gula ta iqaamaa sun ta warra achi jiruuti isiin ammoo gaafan
أستاذ ndagamu ndagaman jiru أستاذ. هاي عندي بني إقدر بارك الله. Dhaga'ama. إيه ndagaman ndagamu أستاذ. Asib baarakallaa fiika isiin duuba aadaa irraa agarte maan jennaan ufi salaat kan salaatutti iddoo kana gaafan teettee kadhatti. Fakkiif aadaanii addaname isiin ammoo sunna salaattee irra baatee manum keessatti jechuudha. Haqi isiin kaate salaat kan Allahu akbar jettee harramattut iddoon kun isiif dubartii mana salaattuu fi gaafan gartee iddoo kana kadhachuu dandeettii jechuudha. Yoo achillee iqaaman maan jennaan iqaaman sun tawar masjid kee jiruutidha. Atammoo asitti gufi gartee Allahu akbar jettee salaata tolkaatut iddoon kun siifi waqti iddoo kana gaafan kadhachuu dandeetta. Deebiin gaafii tana akkana wallahu a'lam. بارك الله ربي سن الرجالة. أستاذ قافين سديت فانك يتو obboleettiin teenna ani mana arabaa keessa dalaga mana kana keessa ijoollee kaafiratu jira amantii biraa jecha madaamin tiyya kaafiruma tanaan quraana sannaa ifidi hodhu achi deebisi jettiin quraana kana kaafirri harkaan qabattee fiduun haraama jennaan na didde gubbaa isaa qabatti keessa hin banne jetti quraana kana kaafirri harkaan qabatuun akkam akkasuma quraana wuduu ammalitti qabatuun bakka qara'uun bakka jettee gaafatti baarakallah. Asitti akka isin beektan qur'aanii kabaja guddaa qabaa, ulfinni guddaa qabaa, kalaam rabbiiti, qalbii teenya keessa bakka guddaa qaba, sadarkaa guddaa qaba. Kanaafuu qur'aan kana kaafirii gartee harkaan qabachuun hin ta'uudha. Rasuulii alayhi salaatu wassalaam jolaaf kaafiraa deemtanii jettan qur'aanan gartee hin deemina jedhe. حديث مالي برو كيست لا يمس هذا القرآن إلا طاهر. قرآن كان نم طهارة كمالي نمي براغرتي هنكبتو. مشركي بكيف طهارة كمو هنكبو أساقود دا كيست آساني. تمو فقرتي ولي eeggadha ustaadni hin deebi'anii baarakallah. Ustaaza maayikiin keessan cufaa jira. Ustaaza maayikiin cufaa jira. Haga isaan deebi'anii eega baarakallah. هلو دقاما Ee. سيفا من رب البلاد أكن دوبا ستي نمي كافرة وكيف قرآن كبتشون انتهوا انتلون تنقرتي كافرة هاتي من أموان جدو سين قبا قبتي قبان كون قرآن انجد أمو خيستو قرآن فيدو قرتهن دنديتي جت أسيتي قبا كيسلين توكما مان جنان قبان كنلين كيسا ولي متنا قبان كنلين مرتين إسا مرتي كيستي تنافو قرتي انتلتي كافرة قرآن فودون هنتاتو مسألة بكيب يوكان آسا قباف كيسي والأباجتشون بان جنان قبان كون كيسا ولين متنا قبان كون كيسا ولين متنا قبان لم مرتم كيسا قبا كنافو دوغا قرآني كيسا بريفم قبا قبان رب بريفم انكبو لكن اما قبان كون كيسا ولين متنا أكانافو غافان فودون السي سري متي قرآن اتنكاي فوديف يوزين فكيب انت الكافرات انفدت أكانا أتغرتي فيجي أتغرتي ديمي فودي في جتشو
akkisiin hin qaban maan ennaan nami hedduun keessumatti ummati adiin kun hedduun isaanii rabbi isaan haa qajeelchuti diina isaanii guddoo dantiirraa hin qabani akkanuma fakkii fi maqumaa gartee himatan malee ahkaam diina isaanii gartee hin baratan ra'ayii fi eegumsuun gartee malaan itti deeman diinan ammoo gartee malaan hin taatu kanaafuu ati kahii fuudhi fi intalti fuudhuu itti hin dhiisini yookaan waqtii isiin quraan barbaadu sun itti akka intalti hin fuudh ati quraan qopheessi achi kaa'ifi kabaja gartee quraan kanaatiif rabbittu si kabaja eegaatumaan jennaan kalaam isa kabajde akka intalti hin fuundura qopheessi achi kaa'ifi akka isiin dhufte jennaan quraan isii achitti argite intalaan gartee fuudhi hin jenne jechuu deebiin gaafii tanaa akkam fakkaatti gaafiin itti aanti maan isin wudu'aan malitti quraana qara'uun fuudhuun wuduu ammalee quraan qara'uu danda'anii fuudhuu danda'anii asii gaafan ulamaan hedduu wuduu ammalee quraan qabachuun hin tahuu jedhan hatta gariin isaanii wuduu ammalee maayikii baarakallaa fiikum gariin isaanii wuduu ammalee quraan qabachuun haraama warra jedhee jira laa yamassuhu illa almutahharuun ayatan qabatanii nami gaafan xahaaraa hin qabne ka wuduu hin qabne laa yamassuhu illa xaahiruun kanallee gartee dallalfatanii xahaaraan asitti xahaaraa gartee wuduu'aati nami wuduu hin qabne akka safarkaan hin qabanne ka jedhu keessuma warri madaahiba hedduun jajjabeessanii haalan dubbatanii gariin ammoo bakkii fi wuduu ammalee qabachuu hin danda'anii laakiin ammoo namichi akka inni janaabaa fa'a yookaan deebisi haydhi fa'a waan akkana hin qabne tahaydhi islaaftu dubbii hin qabdu sa janaaballeen akkasuma yoo inni bakkiif wuduu allee hin qabne yoo inni gartee xahaaraa qabaate janaaba dhabuun yookaan gartee haydhi dhabuuni qabachuu hin danda'a ta wuduu agartee homaan taatu war jedhee jira ammoo quraan kan kabajuuf ammallee ibaada qalbii teetillee gartee walii qabdee walii deebistee quraan kan qara'uuf wuduu'attee wuduu agartee quraan qabachuutu barbaachisa lubbuu keetillee kan irra leenjisuu fi waqti gartee wuduu hin qabne quraan hin qabatini maan jennaan lubbuun teetu gartee tanirra leenjoftee quraanii kunu gartee kabaja guddaa tokko biratti argata deebiin gaafii tanaa kana wallahu a'lam kanumatti aansun ustaaza baarakallah rabbi isinirraa jaalatu kitaaban akka tafsiiraa waan garagaraa ka quraan of keessaa qabu kana qabatanii wuduu ammalitti qara'uun hoo hayyamama kun rakkin hin qabata dubartiin haydhi qabdu qabachuu dandeetti fakkii maanta waan akka tafsiira faa waan akka hadiisa faa ka aayaan quraana keessa jirtu kitaaba akka arabiyyaa faa kitaaba fiqii faa ka aayaan quraana keessa jirtu qabachuu dandeetti maaliif ennaan ka isin qabachuu hin dandeenye mushaf waan jedhan tafsiirii gartee tafsiir hadiisii hadiis fiqiin fiqi malee mushafaa miti ka isin gartee irra dhowwamtu mushaf qofa kanaafuu warri gar yoo isin quraan jawwaal irra jawwaal kan qabatte akkana qabatti quraan jawwaal keessa jiru dubartiin bakkeef haydhi qabdu quraan qara'uu hin dandeetti harkaan qabachuu hin dandeettu jennee asiin dur bakka hedduu dabarsine jechi cimaalleen kanaadha yoo ammoo akkan jetti nami gari waan fakkii fi masalaa madaahiba kan hedduun nami gartee mataa qabuuf waan kan hin fudhatu dhugaa madaahibi waan jiraati laakiin ammoo gartee adillaa caala adillaan bakka dillaaf madaahibi wal bir dhufetti adilla qabanna adillummaan tokkollee gartee ibn teemiyyaan rahmatullahi alayhi jessuun ka dubartiin haydhi qabdu quraan qara'uu hin dandeettu jetti hin jirtu dubartiin haydhi qabdu harkaan qabachuu hin dandeettu malee qalbii isiitiin qara'uu hin dandeettu waa harka keewwattee akkasiin musafallee qabachuu dandeettu yoo fakkii quraanii moobaayilii kee jiraat moobaayilii kanarra qara'uu dandeettu moobaayilii qabatte yoo quraanii kompiitar kee jiraat kompiitar kan fakkii fakkaanaan laaltee qabattee irra qara'uu dandeettu maan jennaan moobaayiliin kun mushaf hin jedhamu kompiitariin mushaf hin jedhamu wanni adda adda kan isiin fakkiif jihaaz keessa galchitee irra qaraat mushaf hin jedhamu wanni isiin qabachuu hin dandeenye mushafaa jechuudha waa mushaf hin ta'in mushaf jechuun quraan juza soddomaan kana kobaat mushaf inni gartee itti baasnee yaamne quraan jennee itti baasnee kobaa yaamne kan qabachuu hin dandeenye malee waan maqaa bira qabu yookaan quraan moobaayilii keessa barreeffam yookaan jihaaz keessa barreeffam kan gaafan qabattee ol fuutee qara'uu dandeetti jechuudha. Akka kitaaban jalaalayni kunniin amma musafa keessatti lakkaa'amu tafsiira. لا تفسير كنت تفسير بارك الله فيك تفسير مالي مصحفة متي بارك الله ربي سن الرجال تقافين سقلفان أني سنجتو وبلتين تينا تكابا مناك يولين أسمات أبنو واهي جاللا كيس سيني أكملي جاللا كيس تري رمضان كيس وفي إمو وانو الرامباني سيامني كينا كوني أكمي جتة قوت asitti wanni akkana xiqqoo siyaamna mirramiiti ajri gartee siyaamana mirra xiqqoo hir'isti maaliif ennaani
ربين قرتي حديث القدس كي سوان جدو يدع طعامه وشهوته لأجل جده صومي قرتنا هما في قالت صوم قرتنا ديبسا إبادة تان توكوتين يو فكيف نميد لقيت انجرو توكوتين سن فكيسي خدانين قرتي العالمتي خدانين بريفمتي دچا ادو تاتي حق دچا دب تربات تدا صومي أموكية نتو قالت ديبسا قالت قرتي صوم رب ما بك حق النقو ايجي قالتي بعد كاني أكسته قالتي صوم قرتي أكم هتهوتي حق انقبو صومي كي نتو قالت ديبسا جدا maani fennaan namni soom kuni nyaati isaa naafechi lakkisee shahwa isa fedhii isaallee naafechi lakkisee kanaafuu galatti sana umad deebisaa jira rabbiin subhaana warra gaafana akka rabbiin jedha akka rasuulii alayhi salaatu wassalaam jedha kana soomii galatti guddaa rabbiin bira argatu rabbiin nuuf isanillee haa taasisuuti warra immoo deebisaa soom kanaan milkaahee guyyaa qiyaamaa rabbiin naaf jechi soomtani koottaa baaburrayyaan seenanuun jedhu rabbiin nuuf isanillee haa taasisu waan jennaan baatiin kee jirru baatii soomatti keessumatti ammallee ashrii awaakiraa kudhaneen booda keessa jirra. Akkanaafuu duubanni kun soomaa isaanii hin miidha. Akka biraa soomii isaanii hin badu. Haa taatu ammoo gartee waan akkanaa guyyaa ramadaana keessa irra fagaachuu waan shahwa nama kaasu waan fedhii gartee nama kaasu waan eegisuun gartee qalbii nama kan shaagalu waan akkana kan irra fagaachuun barbaachisaa. Maan jennaan halkanii jira. Halkan haqi fedhan gartee walitti haasa'uu danda'an isaan jaarsaaf jaartii waliif halaala rakkin hin qabani. Alkaawwan barbaadan haasa'uu danda'ani laakiin ammoo guyyaa haq sooma kana soomuu fi gartee ofirra miidhuu hin malle fedhii isaanii halkaniif ol keewwachuu qabani guyyaa gartee soomantu tuquu hin qabani kun xiqqoo soomi isaanii gartee isaan jala hir'isaa jechuu malee soomii hin badu. Barakallah rabbi isin irraa jaalatu kanatti aan sun gaafiin kurnaffaadha obboleettiin teenya takka abbaa mana kiyyaa waliin yoo walitti qanani'uu dhiiga narraa baha na dhiiga. Kun immoo yoo mana haakimallee dhaquu sihiriidhaan jedhanii sihirii kana akka shari'aatti akkamitti baasuu danda'a jetti. Sihirii akka shari'aatti akkaataan baasanii beekama ulamaan islaama kitaaba hedduu keessatti allafanii qabanii sihirii bakkii ati baastuun quraan gartoo fi qarahuun mu'awwadateen birabbinnaas birabbil falaq galgalaaf ganama yeroo sassadii yeroo afur waan rabbiin silaa bisu fi qarahuun ayatul kursi ufi qarahun eegisuni ammallee suurawwan tokko ta'akka wanni falfala keessatti dubbatamtu gartee akka suuraa xaaha akka suuraa yuunus waan gartee kan fakkaatu wanni falfala keessatti dubbatam inna allaha sayubtilu kalimaa akkan jechuu kanfa waan akkana kan ufi qaqqaraanii ruqiya gartee godhatanii yookaan gartee waan akka bishaanii ba keessa qaraanii bishaan kan dhiqachuun bishaan kan eegisuni gartee ufin naquun waan akkana kan gartee karaa kanaan uflaaluu dandeettaa jechuudha. Hatta gariin gartee ulamaa bishaan keessa baal qurquraa fakkeette baal qurquraa gartee hak torbaa tumtee jechuudha. Eegisuun gartee bishaaniin nattee irra qaraatee akkasii gartee dhuguun yookaan gartee dhiqachuun karaa suniin gartee ofillee wallaanuu dandeettaa jechuudha. Ruqyaan gartee shari'aa beekama maan jennaan waan falfala karaan ofirraa hiikaniin karuun gartee qur'aanati. Kanaafuu gartee karaa biraa hin deemne. Nabi karaa hedduu nama fakkeessa. Warfakiif ammaan tan falfalaan gartee iku jira waan akkana kan cufaa irra fagaatanii ruqya gartee shar'iyyaa ka rasuulii alayhi salaatu wassalaam nuuf hime ka eegisuni gartee ulamaan islaamaa kitaaba itti allafanii itti qaban kanaan gartee of wallaanuu galgalaaf ganama waqti raffan yoo taahan yoo deeman wudu'achuu ibaada jabeessuu quraan gartee qarahu rabbiin kadhatanii yaa rabbi gartee nurra kaasi nurra fuur jedhanii akkasii gartee kadhachuu karaa kanaan falfalii hin kamaa jechuu tanaafuu dhukkubsata guutuu nam falfalam guutuu rabbiin falfal irraa hiikuti haa dhibam guutuu rabbiin fayyisuuti akkanaafuu barakallah fiiki karaa suniin gartee of wallaanuu dandeetta. Amiin rabbi isin irraa jaalatu ustaaza keenya barakallah. Gaafiin keenya ka kudha tokkoffaadha kiyyattu obboleettiin teenna zakaatul maaliyyaan tuni eenyurratti baafamti. Akkasuma ammallee yoo abboonni haawwanni teenna obboleewwan keenya kan dhiiraa dubartiidha hiyyeeyyotta tahan isaan irratti baasuu dandeenya jetti. Zakaatul maalii rabbiin subhaana suuraa gartee baqaraa keessatti nam 8 dubbate. Zakaatul maaliin gartee nam 8 kennamti. Kunirra gartee miskiina kaan faqiira kaan nam kara deemu kaan nam jihaad godhu kaan nam fakkiif qalbii isa gartee fakkii fi booharsanii qalbii isa gammachiisan ka
islaamummaa seenuu fedhu yookaan gartee kadhiyoo islaamee waan kan fakkaatu suuraa toobaa keessa rabbi subhaanahu bal'inaan gartee dubbate zakaa isaan suniif kennanii jechuudha. Zakaa ammoo bakkii fi haadhaaf abbaa fa'aa ilmaan fa'aa nama kanaati kennanii kanaa hin kennanii jedha. Maaliif ennaa warka masruufii isaanii sirra waajiba. Masruufii isaanii sirra waajiba. Yoo bakkii batiin zakaa kennatte nameetummaan godha bakka masruufa kan gartee masruuf kan ofirra kuffisuuf jecha zakaa kenna. Zakaan gaaban deemte bakka masruufa buuti waan sila baatii baasin baaskaani asitti hin baasu sabab gartee zakaa kennee inni yoo akkana akkuma waan zakaa kan lubbuu isaa irra baasiti. Akkumaan ofirra baasiti. Ufumaa kennuu jira jechuudha. Ndaga mustaza. Ragaman jiru. Ayya gade biyani ega barakallah. Ustaz maikin kesan cufa jira. Akkana barakallah fiikum duuba nama masruufii isa garte nama irratti dirqamtahu kaamallee masruufii isa garte kennanii fi nam kana zakka kennuun hin tahu maani bennaan keessa mala jira masruuf ofirra kuffisuu jira wacii garte ofirra kuffisuu keessa jira tanaaf kun akkuma lubbuu isaa irratti zakka baasuu jiruuti. Ammoo obboleeyyan fakkiif gaarii obboleeyyan gugurdoo taate masruuf hin kennineef hayyummaa qaban ilmaan obboleeyyanii obboleeyyan dhiiraa gartee ka dubartii kana zakka kennuu hin dandeetta. Ammoo wanni asirri yaa akhi atiin zakka wanni siin jedhan kun waan guddoo miti. Kum tokko irraa 25 baasta. Birri kum 10 baa irraa 200 fa'i gartee baasta. Mee 200 fa'i maan gartee sii baha. Kum 10 yoo qabaatu kum 10 kan gartee of qabi kum tokko kenneefidha. Zakkaan kun maan bahaaf. Birriin 250 kaati sii kennitu maan sii baha. Of qabi kum tokko kanoo jedhi gartee kum tokko sadaqa kenniifi. Zakka kennuuf hin dandeetta ammoo gartee guddoo isin fayyadu bu'aa guddoo irraan argattu 250 sun miskiina kenni kun 10 sun keessa gara of qabii gartee kum tokko sii kenni yookaan 5 kenniif akkana akka shari'aa gartee bakkiif hin taha buleetti teeti zakka kennuun hin ta'a laakiin ammoo gartee ilmaa dubriteeti kaata argatti ilmaan dhiiraa ta'e zakka itti baasuu hin dandeettu haadhaaf abbaa zakka itti baasuu hin dandeettu. Yoo bakkiif isaan rakkinni cimaa rakkinaa deenii fa qabaatan malee warri garee akkan jedhe yoo bakkiif abbaan deenii qabaate deenii itti jira zakka sun hin deenii irra kafaluu hin dandeetta. Yoo haati deenii qabaatte deenii sun hin gartee zakka suniin deenii sun irra kafaluu hin dandeetta. Haala akkana kan malee nama usuula akka furuu'aa usuula jechuun nama kaadhaa nama abbaa ammallee haadhaaf abbaa isaanii akka gartee akkoo akaakuu akkasuma furuu jechuun ijoollee ta'e maan ta'e gartee ta'a dhiira ta'a dubraa tan tokkollee zakka kennuufi hin dandeettu haala gartee akka reefu dubbanne sun yoo taate malee jechuudha. Barakallah kana irratti dhiiraa fi dubartiin kana irratti tokkuma dubartii fi dhiirri illee haadhaa fi abbaa ofii kaddamuu yookaan immoo zakkaan irratti jara lamaan iyyuu tokkuma laalama. Tokkuma isaan ilmaan isaaniitii miti ilmeen ilmee dhiira dubartii hin qabdu ilmeen gartee ilmee isaan lachuun akkuma tokkoon laalamanii jechuudha barakallah. Barakallah rabbi sinirraa jaalatu gaafiin asiin amma dubbannee tarree irratti waa'ee qurquraa muka qurquraa baala isaadha ka jettan baalli qurquraa kun maali jecha gaafataa jirani. Qurquraa namni hin beeku qurquraa namni hedduun ijoollee magaalaa fakkaatti ilmaan baadiyyaa. Namni qurquraa hin beekne baadiyyaa nu geessa jedha yookaan biyyumsuutii tan namni keessa jiru tan hedduun bakka hedduu qurquraan hin dhaabata. Yookaan biiteen nama hedduu dhaabata yookaan kanaa miti waan ammaan tan fakkii jiru sooshaal miidiyaa googel seenii qurqura jedhi barreessi yoomsuun gartee beeksisa sii fidaa jechuudha. Suudii bakkuma magaalaa guutuu keessa dhaabata. Yoo magaalaa keessa deemsuudii bakkuma guutuu dhaabata. Qurquraan jechuudha. Ammoo googolii seentee qurqura jettee yoo barreessite yookaan sidrii jedhi afaan arabaatiin barreessi sidrii jettee barreessite jennaan yoomsuun gartee sidrii kan siif mul'isaa jechuudha googolii.
ما شاء الله قافين التانتو obboleettiin teenna takka akka jettu halkan lama osoo salaataa jiru lama salaate sihee takka salaate lama salaate sihee takka salaate salaanni an salaate kun witritti lakkaahamamoo lamaan salaataa jira ol ka'eetiniin lama ammallee takka itti dabaladhee lama guuteetiniin witrii boodarra godhattuu qabaa jetti. Laa sitti siin lamlamaan salaatu jirtiin irraanfattee tokko salaattee tokkottiin tu witrii miti ol kaatee tokkitti daatee eegi suni asi gaafan kun nafsi sujuuda sahwi dura gootee salaam baafattee akkasin lamisii taatee achiin duuba kaatee witrii salaattii jechu malee isiin asitti lamlamaan salaatu jirti salaatii halkanii masnaa niyyaan isii gartee witrii miti isiin asin lam salaattee witrii achiin duuba godhuu feeti tokkonkortee gaafan tokko salaattee tokkitti dabalattee sujuuda sahwiin guutattee salaam baafattee witrii eegi suni akkasi kophaa salaatti. Baarakallah rabbi isinirraa jaalatu salaata waajibaadha yoo tashhuda dagadheetiniin irraanfadhee rakaa afraffaatiif ol ka'e gadi taa'ee guuttadhamoo guuttadheetiniin maal godhuu qabaa irraanfadhee yoo ol ka'e jecha annoo sadaffaa irratti erga ol ka'e yoo yaadadhe afur guutee tumaan gatta'amoo akkam godhaa. Tashahuda si gaafa yoo irraanfatteetiin jette tashahudii kun gaafan tashahud duraatidha. Yoo irraanfattee eegi dhaabbi guutatte eegi gam rakaa sadeessot dabarte yoo yaadatte hin deebitu itti fufta deebite jennaan haal beektu yoo deebi salaatii keen badaan. Tashahud irraanfattee ol kaatee eegi rakaa sadeessoo qiraatii jalqabde deebite jennaan haal gartee hukmi waan kana beektu salaatii kee baaxila salaatii kaamiliin badaan. Haala tammoo hin beekneen yoo deebitellee rakkinni hin qabu hin beektu maan jennaan wallaala. Yoo ammoo gartee haal dhaabbi hin guutatini sii gartee ol dhaabachuu jirtu diqqoo tokko akkan jettee jennaan yaadatti gaafin jilbir jirta ol kahuu jirta ol kaatee hin guutanne haala kanat deebitee attahiyaat fiddee irra baatee gara rakaa sadeessoo dhaabattaa oma sirri hin jiran. Haala ammoo bakkiif eegaa dhaabbii guutatte yaadatetti hin deebitu salaat keettun fuuftee bakkaan baastee eegisuni sujuuda sahwi sujuudee salaam baafatta maaniif ennaan attahiyaatii idduu waajib malee ruknii miti waajib ammoo yoo at fakkii fi wallaalan irraan fin balleessite sujuud sahwitu sii jabbaree sii qurcee sii jabeessa yoo atin beekaa lakkistee salaatii gartee hin bada haalan kun haala irraan fitii kanaafuu eegi rakaa sadeessot ol kaate hin deebitu itti fuftee achirraa sujuuda sahwi sujuudee salaam baafattaa jechuudha. Baarakallah rabbi isinirraa jaalatu obboleettiin teenna takka akka jette fixrii waggaa lama hin baafne irraa hin beeku amma immoo yoo walitti qabee kanaan waa waggaa lama sadii baase naa fayyamama. Sii fayyamama ariifadde takka fixriin maan jennaan waajibaadha. Fixrii waajiba ofirra baasuu qabda lubbuti irra waajiba. Nama mallee atin gartee masruuf kaat nafaqa kennitu kanallee irra waajibaadha. Kanaafuu gartee namni tokko kiiloo 3 waqtiin baasan salaatan dura guyyaa ciida dur guyyaadhaan baasuu dandeetta. Achi ol baastee jennaan hin tahu. Ciid dur gartee guyyaa 2 namni tokko kiiloo 3 waan fakkiif sun keessa nyaatamu kan baastan. Yoo ammoo fakkiif lakkiste nam dirqam lakkisi. Nam waajib lakkisi. Waajib gartee lakkisuun hin tahu. Maan jennaan rasuulii alayhi salaatu wassalaam farada rasuulullah zakaat alfitri jechuu jira. Faradaan mana dirqamaat rasuulii gartee zakkaa fitrii dirqam godhee jechuu jira dirqama kanaafuu dirqam kan geeggeessuu qabda bahuu qabda atammoo waggaa lamin baasne hin lakkiste ammirra gartee ariifadde dhaqqabi ta gartee ramadaan kana waliini akkasi gartee herregi miskiinaaf kennii jechuudha. Yaa rabbi isinirraa jaalatu gaafiin karaa dhumatti deemaa jirti obboleewwan akiraa yoo as jalaan barreeffattan. Amma Sheikh Abdurrahman tokkuma akkanaan illee ni kun ariifadha. Gaafii takkeetti toofe. Gaafiin takka akka jettu maatiin koo kiristaana ture. Maatiin koo kiristaana ture. Ani yeroo dura waggaa dura jechaadha. Yeroo dura waggaa 4 dura fixrii ofirraa hin baasne. Hin beeku baasullee hin beeku. Mee akkam soomni kiyya sunii jedha.
asin dura maatiin kiyya kiristaana ture hin beeku waggaa 4 ofirraa hin baafne soomni kiyya sun akkamii jedha. Soomi sagaleen ustaazaa citee jira. ol baya abbaa dhiiraa onnoo adda. ol baya xumuraa isinirraa cufadhaa yoo ustaazni deebi'an baarakallah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مراميرا إن شاء الله بريدة قاش ما نقافل ترتيب وما نقافل تنيو. كان بارك الله فيكم ستي سري مان جنان زكاة فطري وان فكيف صوم كيسا ترجمو وان ديكو صوم نما قرته يرقسو كان قرته بكيف نما فقود تدا تنافو زكاة فطرك رسول عليه الصلاة والسلام جل سنة كفرة للصائم وطعمة للمساكين جل نم صوم كابو صوم قرته كل ما أما اللي نيات قرته مسكينتي صومي كيوم أنتفو أمو زكاة فطري توقع قسي كدي السني أما لك بيا من رقرته مسكينة فكني جتشو صومي وما انتهوا لكن مو دركم ديستدا دركم قد رسول عليه الصلاة والسلام دركم قد سن ديستي أمر ركب دركم سني يجي ستة بقوم باسو كبدار أي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كافي ما تكلمنا. أستاذ كافي ما تكلمت إن شاء الله كافي كجنة. أيه بيوتا عربا كيس نمني جرو في بيامبا كان كيس نمني جرو كن قرتيدا ملك عم بيته روزا كيلو سدفاع باس. akka biyya keenyatti immoo ruuza sanuu huna binnee namni itti baafnu hin jiru biyyoota Awurooppaa kana keessatti mallaquma kennan jechuudha. Kennanii mallaqa isa waliif guuranii masgiida fa'a kennanii masgiidni sun biyya hiyyeessaa geessee waa bite jechuudha. Kanaafuu mallaqni kun immoo yoo gartee biyya ambaa kana keessatti ruuzaan kiiloo 3 hin binnu kun biyya keenya osoo galee guddaa tahuu danda'a. Nuti biyya keenyatti baasuu ni dandeenya. Fixrii kana jechuudha. أسيب بيوم كين مالي قريت باسن إنجيرو ما دام أديسون كيس مسكيني إنجيرين بيوم كين نباسا ملك أشيت ترغني وان سلاسي سر كرتي دركم تو وان كيلو سدي كبية كانت أسي كيلو سدي بيتن سون بيتوبيا ترغتي مدان بيتا جتي مدان باس تمان جنان زكاة Sagaleen citte. Shagalamaa jiranii irraa gabaabsaa gaafii takka yoo gaafatan Gahee baqa asumatti dhaabne. sooma keessa jaartii dhungatuun ta'a jedhanii isii dhuma gaafadhaa isinirraa cufaan Guyyaa moo halkan? guyyama heddana fakkaati. Dabaasuma barbaachisa. Inshallah. Guyyama keessa qarxamee omitti godhe akkamiidha jedha dhungoo. Oduu waan cabsitu sama cabsiti. Eeyyee sasa gaafa. Bira jirta jedhaani isaan irraa fagaadhu jedhaani. Sani baniin see? Dandeebiin. Inni ariifadha jedhanillee deebuu rabbi beeka. Akkas inshallah warri liivii dhaaba. Jazakallahu khairan. Ammoo asumaanuu dhaamsaa warra gama feesbuukaatiin hordoftan gaafii keessan asirra argachuu dandeessan inshallah. Ji'aatti yeroo tokko yoo rabbi fedhee yeroo hundaafuu ni dabraa jechuudha. Haaluma kanaan inshallah. Haaluma liivii tokkodha. Deebii